Ashamar kafure hordoftoota YouTube channel fi akkasumas Facebook fi jalatti argamtan hundi keessaniyyuu akkam jirtan akka bulchan akkamsaa kan geessan isin jecha egaa nagaaf kaban jaalasi haajiraatu isin jecha warroonni egaa kaa leenjii keenya hordofaa jirtan yookiin barnoota keenya nufaan hordofaa jirtan deebinee dhufeetti jira akkasuma warroonni isiniif addisii ta'e mootii YouTube channel keenya jechuudha akkasuma amin kaasuu jechuudhaan seeraan subscribe like share gochuudhaan wantoota guddaa akka waliin barnu wantoota guddaa akka waliin qoodan abdii guddaa qaba jechuudha egaa kaa kallattumaan leenjii guyyaa har'aa yookiin barnoonni guyyaa har'aa qabadhee isin dhiyaadhe egaa kaa wanta baay'ee barnoota guddaa irraa argannudha egaa kaa innis obsa jechuudha percentage namni obsa qabu eessa qaba obsi maali obsi milkaa'insa si geessa obsi nama wanta akka jiraatu si taasisa obsi daandii qajeelaa akka deemtu taasisa obsi nama walitti dhufeenya akka fudhatu si taasisa obsi wanta hin beekne akka fudhatu si taasisa obsi galma guddaa akka si taasisa jechuudha okay hobbii jedha qabeenya akkuma si daltan hobbiin abdiidha akkasuma haaf qabeenya wantoonni sana kana qaban jechuudha haaf qabeenya ni argatu onni hundaayyuu positii fi sirrii kan ta'e akkasuma expression ilaalchi kanneen irratti jechuudha akkuma argaa jirtan egaa wanta yeroo tokko yaadde wanta gaarii yoo yaaddetiin jette wanta gaarii akka yaadde argattu beekuu qabda wanta gaarii yoo yaadde wanta gaarii ni argatteetiin yaaduu qabda jechuudha wanta badaa yaadde immoo wannu badaatti qonna kanaafiyyuu wanta gaarii yaadne wanta gaarii akka argannu abdiin qabna jechuudha egaa kaa akkuma asitti argaatiin jirtan jechuudha hordoftoota keenya egaa kaa asirratti kan argaatiin jirtan fakkiiwwan armaan olii kan asirratti ilaaluutti jirtan jechuudha egaa kaa ታዎችስ ቢኮምቲንግስ ሀሳቦችን ቁሳቁሶች ይሆናል ማጅቹ ያለቲ ታዎችስ ቢኮምቲንግስ ያኒ ሜሻዳ ያኒ ቀቢኝ ያኒ ሜሻዳ አክምቲ ሜሻታ ያኒ ያድጉ ሜሻት ሲጅረማ ያኒ ያድጉ